Dubartiin ulfina kabajaa tokkicha qofa qabdi. Tokkichi sun kufnaan kufe. Dhiirri garuu ulfinaa fi kabajaa hedduu qaba. Akkamitti akka jettu taate haga dhumaatitti nafaana ture. Aniin kun karaa irra taa'aa jira. Aniin kun durriyeedha. Taa'ee intala achii dhufaa jirtu takka laalaa jira. Intalli tun uffata isitti maxxanu godhattee jirti. Jismiin isii hundinuu uffatatu irra jira malee akka nama uffata hin godhanneeti. Yaani qirtsiin qaama isii hundinuu hin mul'ata. Aniin kun wayita isii ilaalu waa'ee keessan haasaan jiru. Aniin kun wayita isii ilaalu tolchee ilaala. Jismiin isii kun bakka inni itti qoqqoodame ija itti qabeetumaan ilaala. Yimkin wayita isiin na bira geettee jechaan illee isii tuquun hin mala. Isiin illee akka ani isii ilaalaa jiru hin beekti. Wannummaan isin akkana godhatteef iyyuu akka kiyyaa kun kasaala qabne kaadawan qabne karaa irra taa'ee nama laalu kun haa isii ilaaluuf akkasi godhattee baate. Yeroo kana ulfinnii fi kabajaan isii kufee jira. Ufumaa kabajaa ofirraa fuute. Dhiirri karaa deemu hundinuu akka barbaadetti isii gubbarraa kaasee haga jalaatitti ilaala. Faallaa isii tolfattee godhattee ta deemtu. Namni tokko akkanatti ijeetti qabee hin laalu. Hattan aniin kun akkasitti ilaalu reef wayita isii ilaalu hataa ijaan laala. Yoo itti qabee ilaale nan dhiistu. Waan an jette ofirraan dhoggiti. Kanaafuu ijaan hataa akkanatti ilaala. Kabajaa fi ulfinni dubartii kana. Ufumaa kabajaa ofitti goote. Yoo adabaan deemte, yoo saala qabaatte, uffata gaarii yoo godhatte dhiira hundaaf qophii wahii taatee yoo hin mul'atin kabajaan isii kana. Tokkicha kana yoo jabeeffatte bakka deemtu hundatti dhiirri isii kabaja. Manatti jaarsi isii kabaja. Alatti hatta namni ala jiru isii hin beeknellee isii kabaja, isii sodaata. Ulfinaa fi kabajaan dubartii kana. Ka dhiiraatti haa dhufu. Dhiirri aniin kun bulchaadha. Bakka hojii kiyyaatitti wayitaan ol seenu isaan dhufan. Isaan taa'anii jira. Namni dhaabataa jiru yoo dhufu isaan dhufan. Karaa goraa jedhanii kabajaa hagana gahu qaba. Anummaan kun wayita manatti galu ammoo jaartiin tiyya maa warri ibsin jedhe samaan fidin. Maalinni atiin kun naan jette. Kabajaan an achi qabu iddoo waliin deema. Kabajaan kiyya iddoo waliin. Bakka hojiititti ani bulchaadha. Namni hundinuu kabajaa guddaa naaf kenna. Tiigalee kabajaa guddaa naaf kenna. Laakiin manatti yoo tagalee jaartiin tiyya akka barbaadde na goote. Akka barbaaddetti na ergatte. Akka yoo barbaadde na dhowwullee hin dandeette. Akkasuma namtichuma bulchaa kana jala namticha isaaf shaahii bishaan fidutu jira. Namtichi kun namticha bulchaa kana biratti sadarkaa hin qabu. Akka barbaadetti shaayii qorrituu fiddee dhufte buna qorraa jedhee itti ka'uu danda'a. Akka barbaadetti amma naachaquu ni danda'a. Laakiin namtichummaan kun mana isaatitti jaartii isaa biratti kabajaa qaba. Jaartii isaa biratti ulfina qaba. Kabajaan dhiiraa akka iddootitti jijjiiramuu danda'a. Laakiin waliigalli dhiirri hundinuu kabajaa ofii dhabee dubartiin yoo kabajaa qabaatte irra filata. Dubartiin yoo saala ofii eeggatte irra filata. Dubartiin ija isaa keessatti yoo kabajamtuu fi ulfaattuu taate irra filata. Kanaafuu bulettii tiyya kabajaa takkittii qabdu san kabajaa rabbiin siif kenne takkittii san qabadhu jabeeffadhu. Dhiirrillee wayita filatu jiruudhaaf ta'ee waanuma fedheef illee ta'e ta kabajaa fi ulfina qabdu san filata. Ta namni hundi isii laalisanii miti. Laakiin wayita taphachuu barbaadu, wayita yeroo dabarsachuu barbaade, wayita gizee yeroodhaaf jiraachuu barbaade ammoo ta jalqabaa san filata. Kanaafuu ta jalqabaa san osoo hin ta'in ta lammaffaa san ta'e nagaatti.